Ashama ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarratti argamtan hunda keessan nagaaf jaalalli keenya kan onne irraa burqee bakkuma isin jirtanitti isin haa ga'u isiniin jecha oduu gammachiisaa miidiyaa hin beekamne irraa. Bitamaa biltiginnaa beekamaa tokko namni maqaan isaa hangasa Ibrahim biyya Ameerikaa magaalaa Kanaadaa irraa galuu isaan yaadatama. Kaayyoo fi akeekni biltiginnaan hangasa biyyatti galfatteef hayyoota Oromoo arrabsuu fi beektota Oromoo maqaa balleessuu fi Oromoo gandaan akka qooduuf ta'uusaa burqaan oduu tawaanuuf gabaase. Mootummaan biltiginnaa yeroo ammaa kana shakkuudhaan maasaraa ofiitti waamee qorannaa irraa akka jiru oduun achirraa miliixee baate nu qaqqabdee. Sababuma kana oduu kana mirkaneeffachuudhaaf qondaala biltiginnaa beekamaa tokko namni maqaan isaa Obboo taayee danda'u akkas jechuudhaan miidiyaa keenyaaf nu himaniiru. Eloo Obboo taayee miidiyaa hin beekamne irraa gaafii tokko isin gaafachuu barbaanne hayyamamaa taatu. Eloo eessarraa dawwaltan miidiyaa giraasmaach fi girrisaa yoo ta'e yaada tokkoyyuu isin kennuu hin danda'an. Lakki Obboo taayee miidiyaa girrisaaf giraasmaach irraa dawwalaan jirru miidiyaa hin beekamne irraa isinii dawwalaa irraa waan isin gaafanneef deebii nuu kennuu dandeessanii. Rakkoo qabu yoo miidiyaa giraasmaach fi miidiyaa girrisaadhaan ta'in waan barbaadde na gaafadhu. Galatooma hayyamamaa ta'uu keessan Obboo taayee yeroo ammaa kana oduun maasaraa mootummaatiin miliixeen qaqqabde takka hangasa Ibrahim mootummaan Itoophiyaa Abiiyyii Ahmad qorataa jiran jedhanii dubbiin tun akkam dhugaadha Obboo taayee? Dhugaadha dubbiin tun dhugaadha. Yeroo ammaa kana mootummaan Itoophiyaa mootummaan keenya abbaan keenya biltiginnaan Abiiyyii Ahmad hangasa Ibrahim kutaa addaatti galfatee qorataa jira. Qorannaa cimaa itti gaggeessaa jira. Qorannaa kanas kophaa isaa miti. Kaabineen hundi godarraa hanga baddaa kan jiru irratti walii gallee nu qoratamuu qaba jenneen. Obboo taayee sababni isaa isin itti qorattaniif hoo maali nuuf himuu dandeessanii? Sababni guddaan nuti isa qoranneef kaleessa mootii giraasmaach girrisaa siif du'a siif gaggabaa qawwee siif qabadhee bosona seenee lolaa jechaanii faarsaa tureen dhageenya miidiyaa kanarraa har'a galee yaa ilma qaallicha yaa ilma giraasmaach haga haadha dirasii arrabsaa jirra ija keenyaan argaa jirra. Sababa gurbattii malaaxaa sanii Oromoon kumaatamaan nu jibbe. Sababni masan mootummaan Itoophiyaa nullee bornee arrabsa ka jirudha qorannaa cimaa itti adeemsisaa jira jechuudha. Obboo taayee galatooma gaafii itti aanu kaleessa miidiyaa bantanii fi akkasumas sakuriitii gootanii fi akka gaarii haa hojjatuuf achitti waan isa barbaachisu guutanii fi har'a maaltu galee qorannaa akkasii irratti adeemsiftan. Nuti sakuriitii illee kagooneef sakuriitii isa jaalanneetii miti nuti aangorraa bu'uu hin abdii murannee jirra. Uummata Oromoo mallaqa nyaataa jirra. Anillee beegitti mana ijaarataa jira beegii Abiiyyii Ahmad illee mootummaa yoo tana araaraman maqaan isaa eenyuuna harkaa badee eertiratti Isaayyaas Afwarqi biratti mana ijaarataa jira. Mana hoxxee xiqqishuu si ta'etti of seenu muddama gamtuu keessa jirra. Yoo achi ba'e kana nu basaasaaf malee jaalannee hangasa sakuriitii irraan kenne kana malaaxaa. Waa'ee miidiyaa ammoo nuti miidiyaa yeroo bannuuf mootiin giraasmaach miidiyaa isaa irratti duula banaa jedhee ijoollee following isaa jalaa yaasee namni isa hordofu miidiyaa irratti dhabameernaan Facebook irratti miidiyaa san banneef miidiyaa sanillee namni tokko san daawwatu kinoo guyyarraa anuma waamaa oola hasawa isaa yoo taate mootii girrisaa giraasmaach jedhee ana qalbii kiyya keessa nagalchee sababa isaa anu Oromoo biratti jibbame akkasin jiraataa jira jechuudha. Galatooma Obboo taayee mee eessatti hiitan
yoo ka hiitan taate namoonni tokko tokko Abiiyyii biratti hidhan yookaan moo isin mana kophaatti isa hidhuu barbaadan. Gaafin akkanaa maali kun? Hidhaan hidhama Abiiyyii biratti hidhame addatti hidhame hidhaan hidhama. Bakka itti hidhamu dummootu yoo barbaadde Abiyyiitti dawwaliitii gaafadhu kiftaa. Annama miidiyaati Obboo taayee na arrabsuun keessan gaarii miti. Maaf na arrabsitan miidiyaan seera qaba. Miidiyaa kanarra baatanii nama arrabsuun dhoorkadha. Isiniif miidiyaan keessanillee qilee seenaa amma boodanatti dawwaltanii icciitii keenya nurraa fuutanii giraasmaachi dabarsuudhaaf deemtanii galatoomaa ulfaadhaa amma booda akkanatti hin dawwalle. Ulfaadhaa Obboo taayee waan nu dhageeffataniif galatoomaa gaaffii deebiin wajjiin gootaniif ulfaadhaa dhumarratti nu arrabsitanillee nagaa keessa nuuf jiraadha. Kabajamtoota ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarratti argamtan gaaffii Obboo taayee wajjiin goone irratti dhuma irratti lolaan gargar ba'uu keenyaaf baay'een nu gaddisiiseera. Obboo taayeenis waan akkanaa hulaattanii ittiin deebiinaa isiniin jecha waan nu dhageeffataniif galatoomaadha. Oduun tun tan isinii darbaartu miidiyaa hin beekamne irraa ilmaan Oromoo ulfaadhaa subscribe share like gochuudhaan miidiyicha akka nu guddistan isiniin jecha miidiyaa hin beekamne irraa poopaa. Ashamaa ilmaan Oromoo kan addunyaa kanarratti argamtan hunda keessan nagaaf jaalalli keenya kan onne irraa burqee bakkuma isin jirtanitti isin haa ga'u isiniin jecha oduu gammachiisaa miidiyaa hin beekamne irraa. Bitamaa biltiginnaa